namni rifeensa akka kanaa gogaa keessaa gogaa shiboo ta'e kan kanaan olii qabu jira jedhee yaadu haa qabaatu iyyuu malee viidiyoo obboleettii kanaa laale namnis immoo abdii hin horanne jira jedhees waanan yaadu miti. Garuu obsi obboleettiin kun qabdu baay'ee obsa ajaa'iba ta'e qabdi. Baay'ee kanaan dura viidiyoo ishee irratti kanan hojjedhe tokko rifeensa ishee biyya keessatti akka mana rifeensaatti hojjetachaa turte. As dhuftee immoo mana madaamii keessatti baay'ee akka ishee rakkise natti himtee turte. Viidiyoo sanarratti baay'een keessan kolfitanii turtan yeroo ishee wajjin rakkattu kennaa maaltu jibbaa kennaa waaqaati waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Yeroo isheen takka hiituu takka filtuu takka ooftu ol fuutee gadi fuutu baay'een keessan koomentii irratti kolfitanii turtanii. Har'as immoo ni jirti jechuudha. Ammas maal gochuuf deemti kan jedhu waliin ilaalla. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii anas jira galata waaqayyo. Bakka naaf jiraatanii bakka nagaa taatanii jecha assaabas taatee keessan akkasumallee warri viidiyoo koo laayikii gochaa daawwachaa jirtan akkasuma maatii taatee jirtan hundumaa keessan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ammallee boristee turtiin keessan haga xumuraatti na waliin haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Gara viidiyoo irraa jiruun deebi'u wantoota isheen itti fayyadamtee miiccachuuf kaaten isiniif immoo ibsaa jechuudha. Warri akka kanaati qabdane rifeensa gosa kamiyyuu qabaatte otoo hin miicin duratti wantoonni akkasiitti fayyadamnu kun rifeensi keenya akka baay'ee bareedaa ta'u akka filamu akka lallaafuu fi akkasumallee akka buqqaanee kan harcaanee kan goggognee kan nu fayyadan otoo miicin dura wantoota itti fayyadamnu kanatu caalaatti nu fayyada. Amma gaa isheen akkuma asirratti argaatii jirtanii olive oilii fi kondiishinaridha kan isheen itti fayyadamaa jirtu jechuudha. Kana otoo miicin duratti jechuudha. Isa booda daqiiqaa muraasa ofirra turtee miicuu fi kun akkuma argaa baay'ee tokko gogaa kan ta'e kana filuuf garaanuu yaadu harkaanuu akkas nama rakkisaa jira. Waan harka nama kutuu wayii fakkaata garuu obsumaa suuta jettee haga dhumaatti isinillee kan obsaa wajjin turtanidha yoo ta'e baay'ee tokko irraa barattu. Egaa akkuma isiniin jedhe wanti isheen amma itti fayyadamaa jirtu olive oilii fi kondiishinarii jechuudha. Kondiishinarii kun xiyyoo saaddoo goggogeetti kondiishinarii akkasitti lallaafisuudhaan daqiiqaa muraasa ofirra turtee booda ofirraa miicuuf deemti. Haga xumuraatti kan wajjin turtanidha yoo ta'e isiniif illee barumsaa warri rifeensi keessan akkas goggogee rakkisuu isiniif lamuu diduu yeroo deemuuf kaatanii yeroo maal jechuuf kaatanii akkasii yaaddan isinii ta'uu diduu haala kanaatiin siistema kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Argitanii jalqaba olive oilii yookaan zayitoon harka ishirratti xixiif gochuun itti dibdii dhumarratti immoo kondiishinarii jechuudha. Waan qaban itti fayyadamuun rakkoon qabu. Wanta qabdan isinillee argitanii jalqaba irratti zayitii lammaffaa irratti immoo kondiishinarii jechuudha. Garuu as gubbaa irratti wantaan isinin jechuu barbaadu zayituuniin kun yookaan immoo olive oiliin kun otoo isin akkasumatti noormaalii isaatti fayyadamuun tokkoffaa mataa keessallee nama deemee nama nyaata nama hojjisaa nama guba akkasumallee harrii namatti fidaa jechuudha. So ho'istaniitu itti fayyadamtanii baay'ee tokko bareeda. Yeroo baay'ee deddeebiitiin waan akkasii kana dubbachaa ture maaliif dura waan an argeefi akkasitti kan itti fayyadamtanii yoo ta'e rifeensallee ni buqqisaa nama nyaata akka goondaa wayii mataatti nama nam'e wayii keessa deddeema akkasumallee harrii namatti fidaa jechuudha. Kanaafuu yeroo zayitii kanatti fayyadamtanii xiqqoo ishee ho'isaati itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Karaa tokko fixee gara tokkotti darbuuf jirti. Kun bakka goggogaa akkasiitti waan akkas kireemii ta'e kondiishinarii ta'e heer maaskii rifeensa lallaafisuu danda'u kan isin itti fayyadamuutii qabdanii. Kunoo kana fakkaata haala kanaatiin itti fayyadamaa jirti jechuudha. Mee bakka kanatti ani wanti jechuu barbaadu yeroo ni miidiyaa nama jala deemee ilaalu maaliif anis namarraatii kan kana caalaa barachuutti barbaadaa jira waan ta'eef taa'ee nolora feen buluu nan barbaada. Kan kanaan olii yoon argadhe yoo yaalee akkam ta'a kan jedhu achirratti yeroon argu fakkeenya kennama waaqaa ta'eyyuu jechuudha. Kanneen akka Ugaandaa, Faalangaanuu, Sudaanii, Keeniyaa warreen akkasii rifeensi isaanii baay'ee tokko baay'ee shiboo jechuun nama dandeessisa. Garuumi
akkaataa isaaniitti rifeensuma qottoon murrii kan akkaataa isaaniitti lallaafisan akkaataa isaaniitti walirraa baratan kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Irra caalaatti uummanni keenya kuni maaliif waanuma akkasii kana waan hundumaarratti leezii taana? Maal rakkoon keenya nuti qabnu maa inni? Walirraan barattanuu fakkeenya waliin taatanuu kun akkas miti sun akkas miti yaada faallaa nama jalatti barreessuu kun hin ta'uu sun hin ta'uu gabaabumatti hin ta'uutti amana sammuun keessanii jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Nuti Afrikaanota mayyuu taane warra akka Sudaanii, warra akka Keeniyaa, warra akka Ugaandaa kanarraa immoo xiqqoo nuti fooyyee qabna natti fakkaata. As gubbaa irratti waan dogoggoree dhiifama naa godha. Gama rifeensaanii maaliif in argama waan ta'eef kuni waan ifa yookaan paabilikii ta'edha. Beekamaa waan ta'ee jechuudha. Isaan akka isaanitti dafaa qanaa janiisuma qurquraa 00 fakkaatu kana jechuudha. Akka isaanitti kunuunsan akkaataa isaanitti wajjin rakkatanii sirreeffatan. Isin warran keenya kun akkas miti sun akkas miti waan akka walitti naafu wayiifaa waanuma hin jirre nama jala deemtanii koomentillee kan barreessitan jechuudha. Kana jechuun waan akka naaf haa ta'u wallaaluu haa ta'u galuuf yaada bu'atu I don't know maal akka ta'een beeku amaloota akkasii hin baratina hin godhina. Isinis yoo dandeessa wanta namni itti fayyadamu kanaan olitti fayyadamu yaalaa malee yaada faallaa nama jalatti hin barreessinaa isiniin jechuufi gara viidiyoo kottoon deebi'ee egaa sirrumarra jirti kun hagammaatti sukkuumaa oolte wajjin dannasaa oolte amma kana fiistaalee jala oolchitee ittiitee irra keessatti immoo shaashitti dhaattee daqiiqaa muraasa tursitee booda miiccachuuf deemaa jirti jechuudha. Rifeensi ishee dheeraa caccabaataan yabbuun waan hundumaa qabaa jechuudha. Guutummaa guutuutti daqiiqaa muraasni sunis ufni tarii sa'aatii tokko tarii daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 50 sa'aatii 2-3 ta'uu danda'a hin beekamu. Amma kunoo eessatti argamti shinti beetii keessa miiccachaa jirti jechuudha. Miiccachaa jirti. Miiccachaa akka wallaalummaa isheetti rifeensa kan akkasittiin qabachuu jechuun ani baay'ee tokko na karramtee jirti jechuudha. Obboleettiin kuni anumaaf iyyuu baay'ee na jajjabeessitee jirti. Kunoo gaa haala kana akkasittiin filachuu miiccee kaatee filachuudhaaf jirti jechuudha. Namni kamuu yoo ta'e rifeensa keessan gaafa akkasittiin isin jalaa goggogu qimamoonni madaamii waan dhabdan hin qabdanii parsentii dhibbaarraa parsentiin 75 qibaatee 110 meeqatu mana keessan keessa irra teebiliin guutuu waan suuqii keessa jiru baqqaalaa fakkaataa jechuudha. Qibaatiin mana keessan keessa jiru garuu kan isin fayyadu hin beektanii har'a kana bittuu bor kana bittuu irraa darbitanii bittuu kaan ordarii gootu kaan maal gootu kaan immoo bituudhaafi bilaanii keessa yookaan karoora keessa galchitanii jirtu. Waanuma isiniin bitiin hin jiru garuu immoo itti fayyadama isaan beektanii faayidaallee hin qabu jechuudha. Kanaaf waan akkasiirra waanuma isin fayyadu tokkotti seera qabeessaan itti fayyadama. Kan koo waan guddaa ta'eef kan keessan xiqqaa ta'uun isiniin dinqiini. Kan keessa waan guddaa rifeensi dheeraa ta'eef kan koo waan xiqqaa ta'eef isiniin dinqiini. Nama laaltanii hin deemina. Yoo danda'ame wanta nama barsiisudha yoo ta'e nama sanaan olitti fooyyessuudhaaf tattaaffii godhaa malee waan biraa yaada biraa of keessaa qabatanii hin deebina. Namallee hin hinaafiina. Yaada gaarii yaada bareedaa nama jajjabeessuu ofiif immoo irraa barattan waan beektan irraallee nama sanaaf sheerii gochuutti tattaafadhaa malee gara biraa keessa hin galiinaa isiniin jechuun barbaada. Kunoo viidiyoon koo gara dhumuutti jira. Haala kanaatiin kan diirama gamaa gamanatti lafa kaarii meetira 200 qabate kana walitti hiitee xumurteetii jirti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee barumsaa hunduma keenya nu fayyada. Itti fayyadama. Carraan kun akkasiin hin darbine.